Jirra jirtu hordoftoota keenya kanneen Oromoo Samsung jiran hordoftan nagaa keessanii nagaan keenya idduma jirtan hundatti isin haa ga'u. Egaa hordoftoota keenya har'a barnoota baay'ee murteessaa ta'e tokko isiniif qabadhee isin dhiyaadhee jira. Innis maal yoo jettan barnoota darbe irratti waa'ee Dark Team isin barsiisnee turre. Telegiraamii, yuutuubii fi messenger irratti turre akkasuma baay'een keessan gaafii koomentii irra nu gaafataniin meeqa WhatsAppii fi Facebookaas nu barbaadettanii jirtaniin har'a kan WhatsAppii isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Barnoota keenyatti aanuun immoo kan Facebookaa isiniif qabadhee dhiyaadha. Inshallah fedha rabbiitiin rabbiin nu gargaaru. Hordoftoota keenya har'a WhatsAppii keessan Dark Team godhattanii irraa itti fayyadamuu dandeessan haala ija keessan miidhaa tokkollee isin qaqqabsiisuu hin dandeenye akkaataa Dark Team irratti oon godhattanii yookiin Dark Teamitti jijjiirattanii itti fayyadamuu dandeessan kan wajjin ilaallu ta'a. Hordoftoonni keenya viidiyoo keenya please like barnoota nu isin dhiyeessinurra viidiyoo keenya please like godhaa baay'een keessan osoo like hin goone baatu yeroo tokko like godhaa akkasuma chaanala kanaaf haaraa kan taatan subscribe godhaa. Akkasuma viidiyoo keenyas ammoo hanga xumuraatti akka daawwatan isin affeerraa jechuudha. Yeroo gara barnoota keenyaatti darbinu mee duraan dursa anamma WhatsApp irratti Dark Team fayyadamaa jira isin argisiisu. Akkuma isin argitan kana kinoo WhatsApp kiyya Dark Team qabaa jechuudha. WhatsAppiin kun isa WhatsApp Jeep WhatsApp update ta'edha. Jeep WhatsApp original Play Store keessaa bu'ee osoo hin ta'in inni kun Jeep WhatsApp dha. Jeep WhatsApp akkaataa ta'e buufataa yeroo garaagaraatti isin barsiisaa turre har'as isin agarsiisa homaa rakkisu. Hayya WhatsApp kana Dark Team kana godhachuudhaaf karaan baay'ee salphaadha. Duraan dursa wanni isin gochuu isinirraa eegamu tuqaa sadan kanarra dhuftu jechuudha. Ergasii iddoo settingiitti tanatu itu WhatsApp keessan bakka kanarratti iddoo kinoonni argitan jedheeti yaada. Chat backup bakka itu kana dhuftu. Yeroo takka backup kana irratti nettuituuni backup kana hojjechiifachuu jechuudha. San booda WhatsApp keessan maal gochuutu isinirraa eegama jechuudha. WhatsApp keessan kana install gootu. Haala kana. Amma WhatsApp kana akkamitti akka gabbuufan ammoo isinitti argisiisaa jechuudha. Amma WhatsApp keessan kana buufachuudhaaf as Chrome keessan irra galtaniiti Jeep WhatsApp jettanii barreessitu. Jeep WhatsApp ergatanii barreessitan search gootu jechuudha. Yeroo search haala kanaan gootanii isin dhufe inni isin gabbuufachuu qabdan isa 7.35 kana buufachuu qabdu jechuudha. Isa kana kinoo linkiin jalqaba irratti isin dhufa. Isa kana irratti cuqaastu. Yeroo isa kana irratti cuqaastan kallattiidhaan iddoo download direct download iddoo tanatu isiniif gabbuutu eegalti jechuudha. WhatsAppiin keessan kinoo iddoo download file jettu tanarra cuqaastu. Haala kanaan ni ayyamtuu fi iddoo download jettu tanatu yeroo takka. Haala kanaan WhatsApp keessan bifa kanaan bifa ariitiidhaan isin gabbu. Anama gabbuufadhee jira kinoo kun isin argitan kana irratti cuqaasaa jechuudha. Yeroo cuqaasee install gochuun irraa eegama install gootu jechuudha haala kanaan. Akkuma kanaan dura isin jenne warroonni mana keessan keessa yeroo halkan ifaa cuftanii ampuulii keessan isa ifu sana switch gootanii moobaayila keessan sa'aatii baay'eedhaaf fayyadamtan yookiin tuttuutaan ija keessanirra miidhaa cimaatu gahaa jechuudha. Kanaafuu balaa ija keenyarra gahu kana xiqqeessuudhaaf WhatsApp isaa ta'u Facebook isaa ta'u wantoota garaagaraa Dark Team godhachuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Fayyummaa ija keenyaa eeggachuudhaaf amma haga WhatsApp gannoo bu'u obsaannaaf eeggadha. Amma erga WhatsApp keessan haala kanaan isin gabbu'e open gootu jechuudha. Iddoo open jettu tanarra cuqaastu. Yeroo haala kanaan open gootan allow gootanii eeyyamtu jechuudha. Yeroo takkaaf amma wanti isinirraa eegamu lakkoofsa keessan galchuudha jechuudha. WhatsApp inni banachuu ni beektu waan ta'eef banattu amma mi'aan kiyyaa galchu. Ergasii next gootu jechuudha. Kana booda okay continue gootu allow. Amma digitii nu gaafatu waan ta'eef hamma digitiin nuuf ergamu neeyna koodiin jechuudha. Amma koodiin keenyaaf ergameera galeera jechuudha. Kana booda WhatsApp haala kanaan dhufa. Amma wanti isinirraa eegamu bakka kanarratti barreeffama kana dura isin barreeffame yoo deeffachuu barbaadan iddoo restore jettu kanarratti tuquu qabdu. Skipping godhina backup chat backup waan gooneef restore bakka jettu kanarratti tuqu. Haala kanaan barreeffamni kana dura nama barreessan isaa ta'u kan isin barreessan fami akka jirutti isin deebi'a. Kana booda next gootu jechuudha. Haala kanaan maqaa keessanitti barreessitu.
amma erga maqaa keessan barreessitanii next gootu jechuudha ammas. Haala kanaan isin dhufa bakka kanarratti amma fakkeenyaaf never iddootu tana filattu never kana booda dangootu iddoo kana close gootu erga amma WhatsAppin keessan haala kanaan isin banama akkuma isin argitan kana WhatsApp keessan haala kanaan erga isin baname amma wanti isin argamu darkittiin on godhachuu qofaadha jechuudha. Kanaafiyu tuqaa sadan kana bira imaltu tuqaa sadan kanarratti yeroo imaltan jeep WhatsApp setting iddootu turrechuu qaastu. Ergasii yeroo xiqqoo gabbuutan kinoo bakka sarara afuraffaa kanarratti Teams jedha. Teams kanarratti cuqaastu. Ergasii download Teams iddoo kanarratti cuqaastu jechuudha. Haala kanaan download Teams irratti nu cuqaasnu halluuwwan darkitii mitaan baay'ee tokko azalatti nu dhiyeessuun hordoftoota keenya isiniif galadheeti yaada kinoo haala isin argitaniin darkitii halluu barbaadan to'azala jira. Halluu baay'eedha waan ta'eef isin keessa deemtanii kan isinitti tole ija keenya kan hin miidhu ija koo jettanii yaaddan gabbuufattu jechuudha. Mee fakkeenyaaf amma isa kana ni gurraacha waan ta'eef isa kana gad buufadhu isa kanarratti galfachuudhaaf isa kanarratti osoo hin cuqaasne iddoo install jettu tana ni argitan jedheeti yaada iddoo install jettu tanarratti cuqaastu haala kanaan ergasii okay tu jechuudha. Amma gabbuuti jira naaf haga inni isiniif gabbuu ni eeggattu. Amma kinoo haala kanaan WhatsApp kiyya akkuma isin argitan darkitii ta'ee jira jechuudha. Akkuma isin argitan kinoo darkitii ta'eera WhatsApp kiyya akkuma isin argitan baay'ee tokko dasnamadha jechuudha. Ija kiyya namidhu fakkeenyaaf nama barreessuu barbaadanis keessi isaa haala kanaan sagalee isaas yeroo laaltan haala kanaan kinoo iddoo sagaleetti nama ergitanis ni gurraata hin addaatu jechuudha. Chat yeroo namaaf gootanis haala kanaan ni gurraachata ija keessanirra miidhaa tokko qabsiisuu hin dandeettan. Teams kanoo jijjiirachuu feetanis irra deebitaniituma tuqaa sadan kanarra cuqaastu jeep WhatsApp setting seentu ergasii bakka kana ofirraa haala kanaan dhufe close gootu. Ergasii Teams iddoo irratti deebitu haala kanaan jijjiirachuu dandeessu. Idduma karaa jalqabaarra dhuftu ammas halluu isinitti tole halluu barbaadan keessa deemtanii bifa halluu garaa garaatiin jira jechuudha. Keessa deemtanii install godhattu jechuudha. Fakkeenyaaf isa kanaa filadhu kinoo halluun kun baay'ee natti miidhagee jira waan ta'eef isa kana gad buufadhu amma isa kana habuusu kinoo akka isin argitan isa kanamma apply godhadha jechuudha. Yeroo download ta'e inni apply ta'a jechuudha. Achuma darbaa automatically garas darbaa jechuudha. Egaa hordoftoota keenya akkuma isin argitan kana WhatsAppin kiyya amma maashaallah baay'ee miidhagee jira. Ija kiyyaafis nan miidhu darkitii kiyya halluu fedhe tiimii kiyya halluu fedhe irra deemee kaawwadha jechuudha. WhatsApp kuni waan isin ajaa'ibu WhatsApp duraarra baay'ee update ta'e settingoon isaa yeroo biraas irra deebi'ee isin garsiisuu danda'a. Har'aaf immoo tiimii isiniif qabadee dhufe waan ta'eef akkuma argitan kana kinoo gubbaa isaarrattis maqaa keessanis about WhatsApp keessanis isiniif baasa. WhatsApp kun baay'ee miidhagaa. Egaa hordoftoota keenya barnoota isiniif dhiyeessuu irraa jirtanirraa waan baay'ee tokko akka barachaa jirtan akka irraa fayyadamaa jirtanis abdii qabna. Viidiyoo keenya like gootan akkasuma linkii isaas copy godhatanii hiriyoota keessaniif share gochuun dirqama ta'a jechuudha. Kan akka gootan immoo abdii qabna yaada qabdaniif koomantii jalatti nu barreessaa yaada keessanis nurraa hin qusatina barnoota birootiin hamma walitti deemnutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa.